السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم قلتن جرتو نقبل خير رجعتني إيه نغان وابوشو وبليان كينيا كم بيد كيس جرت رب خير سنا يدتو هم تو رب سن راقبو نغينيا بايتو ولا لو ما كيسايس ربنا هباسو شر يادو في دب يادو اللي كيس ربنا هباسو ورمو سبا في يادو اللي ربنا وتاسسو warraq aamoo fi tanatti illee haajahee bakka jirullee beekun waa taasisu waa'ee viidiyoo kun dubbataa jirurraa hin dubbachuu barbaadeeti. Innis waan nama ajaa'ibu waan mucaan kun jechaa jiru waan akka nama ajaa'ibu jechuudha. Waan akkanaa kanarraa irraa of qusadhaa uummanni keenya bakka jirtanitti irraa of eegaa. Wanni kun gaarii miti. Egaa wanni mucaan kun dubbate toltis akkasanitti fakkaanne waan gaaris akkasanitti fakkaanne duuba saadhaallee arguuf jirtani. Kanaafu kan baaneef riskiif baane dandeenya dalagatuu dadhabnummoo adabatu. Kanaafu namni mootummaa dhiisii hawaasa biyya namaa tokko keessa jiraatee shakhsi tokko huloluu fi dubbatuu hin danda'u. Mataa gadi qabatee waan jedhamu hunda taammalee baadhatee jiraatudha kan dhufe. Egaa tuktuk irra gadhiisanii waan argan jedhanii waan argan dubbatanii yaada biraa bahatanii waan akkasii hojjetuun khataa guddaadha. Asittis kunoo harkaa fi miila hidhamee waan inni jiru argaa jirtanii. Kana kan ta'e egaa namni kun biyya namaa keessa jira bakka jiru wallaaluu waan beef wallaaluu rakkoo biyya namaatis ishii biyya ofiillee wallaaluudha malee. يا ربي ارزقني جي ربي ساكدتو يا ربي نتس جي ربي ساكدتو چالا مالتون كان نما دبسه امن كينيا بكا جيرتنيت همنا كيسني سوالالنا وان باتني في سوالالنا بكا جيرتني سوالالنا همنا نماتي سوالالنا همنا كيسن الله والالنا جچو برباديتي دندتين كيسني في همنا كيسن مالكته ايس جيرتني في مالي فقدفتن الله هبچودان Bobbagala keessan hamma dandeetti keessanii dubbachurraa illee hamma dandeetti keessanii malee waa'ee namatti sheenina waa mataa keessanii waan jireenya keessanii malee nuti tabiyya teenyaatiifuu hin taane jechuu barbaadeeti. Kan biyya namatti gaafa waliin nyaanne rizqiidha nyaatu gaafa hin taane immoo galu sanii alatti wanni biraa wanni dubbisa tokko hin jiru. Kanaafuu biyya kana keessatti namni tokko badii dalageef namni hedduun maqaa dhahamee namni hedduun miskiinii kana keessatti miidhamaa hanga mucaalee sabiyyuu mana jirtutti miidhaan nu rogaa jechuudha. Kana kan godhu immoo warra ijaa gurra hin qabne warra saala hin qabne warra kabaja hin qabnetuun rakkoo tokko tokko gaa uumetti uummata miskiina tarzaquuf dhufe ahlii isaatiif tolaa ture saba isaatiif tolaa ture biyyaaf tolaa ture biyyaaf tahaa ture irra rakkoon gaa jira jechuudha. Ijoolleen as keessa jiran kun shamarrootarraa kaasee dargaggeessarraan ilaaman guddoodha. Masgiida biyya keenya keessatti akka walumaa gala biyyattiittu namni masgiida jaaruudhaan beekamu garee hidhatee waliif dirmatee kan qaburraa gumaachaa jiru warra Suudi Arabiyaa kana keessa jiranidha jechuudha. Talammataa ammoo irra deebiidhaan nama tokko yoo beelahee yatiima armalaa lafa qofaa jirtu rakkatte namni gargaaraa jiru warroota biyya Suudi Arabiyaa kana keessa jiranidha. Kanaafuu yaada akkanaa kanaa كنوا خليه سوان كلام غلط تعدينا للشرطة الحين شرطة سعودي مسكني حاسبوني سامحوني أنا أول غلطان ما عرفتني كذا ما فكرت كذا الحين لو نفكر أول ما نقول لك كذا أول مرة سويت غلط سامحوني. نمني دبتون dura hubatu wayyaa jedhanii dubbatuun dura hubatu wayyaa duwaa dubbatee dogongora sheenne hubatee yoo dubbate dogongorallee sheenuu waan isaaf ta'u waan dandeettii isaatiif oli ta'u waan isa rakkisu waan isaaf hin tolle yoo beekee dubbate namni gufuu guddaa biran gahu. Dogongora kana hundaas isheenuu hundaafuu waan dubbattan irraa isa of qusadhaa waan hojjettan irraa isa of qusadhaa hamtu irraa isa of eegaa garuu kan nama eegu rabbi sana eegu. Warroota immoo khayrii dalagan baay'eetu jira. Isaan khayrii dalagan baay'ee jiran sanirra warroota gufuu namaa ta'anii fi yedduu kana sharri dalagantuun warra khayrii yaaduu fi khayrii dalaguu sabaaf toluu fi biyyaaf tolu san rakkoo irraan gahaa jira jechuudha. Kanaafuu of qusadhaa irraa of eegaa of jabeessaa rabbi sinaa jabeessu. Uummanni keenya gargaarsa Oromoodhaaf godhaa jiru Oromoodhaaf tolaa jiru biyyaaf tolaa jiru
hiyyeessaaf tolaa jiru biyya kanaahi khaasan warri walloo yoo rakkoon kun kan baay'atu taate galmi kun biyya kanarraa akkaan nama gashu taate nuti warshaa gahaa tokko qabaannee ijoolleen biyya larraa galte tun kana dalagatti jedhamee wanni tokko hin jiru jecha wanni namni abdatu tokko hin jiru biyyi guddattee jirti itti jiraatamu tokko jedhu hin jiru ban ummanni keenya wanni jiraataa jiruun biyya arabaa tana diyaasbooraa biyya ameerikaa namni keenya hin jiru biyya biraattis hin jiru biyya Saudi Arabiyaa tana biyya Saudi Arabiyaa tuni riskii rabbiin nu khayirraa tarazzaqaa jirra kanaafuu waliin jiraannu kabajaanii ta'uu baatummoo kabajamaan gara biyya keenya galuudha malee afaan hamaa dubbatu rakkoo keenya ofirraan gahu qaama keenya sitti ajannaa lubbuu teenyattis hajuu qabna kanaafuu qeerroo fi qarreen bakka jirtanitti tuktukirra baatanii biyya namaa maqaan dhahinaa ilma namaa maqaan dhahinaa yaada keessanii fi jiruu keessan fooyyeffatuu bobbagala keessan qajeelfatuu malee kanaafuu amaanaa sinii dhaabnu kana qabeenya keessaniis gara biyya keessanii meeshaa keessanillee rattabadhaa of qopheessa yoo ta'e riskiidhaan hin tarazzattan yoo didamtees immoo nagaan galtan jechuu kanaafuu gadi of gatuunis biyya namaa keessatti hin ulfaattii of irraafatuunis hin ulfaattii bakka jiranis wallaaluun hin hammaatti rabbi khayriin isin haa yaaddatu warri hamtuu daladdan ofumaatti dhuftan jechuu barbaadeeti amma of jedduu kaanii akkatti isa dhaaban osoo gaaf duraa adabatee bobbahee galee kabajaan jiraate akkuma namaatti qabamee gara hidhaa geeffama malee ashkar akkatti qabee bira dhaabbatu jechuu harkaa fi miila hidhame kuni hundi afaan ofii dubbatanii hamaa dubbatuun kanaafuu gaarii miti biyya namaa keessa namni mootummaa biyya namaa tokkotti dhiisii hawaasa biyya namaa tokko kan jala daladdu yoo walii galtee wajjin dalagadhu yoo waliin galiniin dhiifama maaleesh jetteeni biraa deemuu hin dandeessa jechuudha yoo silolee biyya isaatii tola jettee naamiidhaan fudhattee biraa deemuudha maaliif nageenya keetii fi nageenya fakkeenya ummata ati wajjin biyyaa baate kanaafillee gaariidha yoo ati irreen agarsiisaa ani dandeettiin qabaa jettee kan dubbattu taate kan ummatatti buutu taate gufuu baay'eetu hojii sanitti argama jechuu kana yaaduu qaba namni ani waa godhee nin badaa jechuunis sin keessa jiraatu hin qabu awwaa dubbadhee gaara keessan jedha jechuunis jiraatu hin qabu sin keessa kuni gaarichinis biyya isaanii lafti bal'aan dhiitaatis manichinis inni ati bira teessus isaanumaa jechuu kanaafuu biyya kee keessattuu mootummaa jala akka hin bahamne namoonni beeka jechuu mootummaan tokko biyya ofirratti waan akkasii hoggaa argee eenyuun hundiisu kanaafuu isin of qusadhaa riskii dhuftaniif barbaaddadhaa argattan nyaadhaa dhabdan adabadhaa galatoomaa jiraadhaa fayyaataa warra otamanidhaa jiranis rabbi nagaa naa gashu rabbiin hulaa nuuf haa banu karaa nuuf haa banu mootummaan biyyaatis waan kana irratti xiyyeeffatee akka ummata kana gashuu eegaa kabajaan gaafannaa galatoomaa fayyaataa jiraadhaa rabbi khayriin isin haa yaaddatu nasihaa hunda keenyaati nasihaan hundaaf gaariidha rabbiin hundumarraahuu hamtuu isinirraa qabu kan mana arabaa jirtanis kan ala jirtanis nama rabbiin tese nawanni gahan jiru du'aa kadha istighfaara baay'eessa salaata guddisa sanachi rabbiin sintisa hamtu irraa of eegaa salaamu alaikum